call him daddy like doubters. He like it when I get drunk, but I like it when he be sober. That's top of the top, but I never fuck with me. Makin ibsan wallolani jiranim. Makin akka jettetti rakkattu faqiira waa tokko hin qabne jaallachuu kooti nasal isa jette miidiyaa irratti dubbatte. Makin asaasii keessatti akka jettetti kashalabbee duuriyyee biyya faranjii karaarra dhaabattee sirbaa ooltu. Gurbaa surree ciccittuu keewwattee karaarra dhaabattee sirbaa ooltu. Gurbaa mataa diimeffattee mataa akka biyyoo lafaa gootee karaarra dhaabattee sirbaa ooltu jaallachuu kooti nasal isa jettee dubbatte. Maakiidhaa fi ibsaa jidduutti wal dhabdee guddaan uumamee jira. Maakiin akka jettetti dhaqiira rakkattuu hiyyeessa jaallachuu kootti baay'een gadda jettee fuula tiktokkii irratti haasofte. Jidduu jara kanaa wal dhabdee guddaan uumamee jira. Akkuma kan kanaan dura isinitti himaa turre namni miidiyaa irratti wal fuudhe miidiyaa dhumarratti walii kaa jennee isinitti himaa turre. Maakiiniif ibsaan wal lolanii miskiina jaaladhee lafatti hafeennaan jaarsuma kiyya fuudhanii irra kaayan jechuu. Sijjamar yoom lafatti hafe wal jaalanne wal fuune baranaaf inni waa walitti hin deemne walitti fiddaniiti gootan jechuu. በጣም እኮ ይገርማል። አማ ሳህ ነሜ ነማ ከም ፌመስ ተከምቱ ታይ ሞባይል ናቢ ታይ ኦሊ ሲንገልቼ ሃየጄ ማለቀ ሲኒ ወሊ ቀበ ዮ ማሬጄ ሃየጄ ኡመተ ከነ ከደቴ አከ ከደቱ ቴ አሲ ዋሜቀ መቃ ህያን ነምኒ ነጃለቱ ዋሜቀ አስቲ ጎዳን ቱረን መነ ቡናዮ ተን ሃየጄ ሳህ የጌመ የዋንን ጥቅሚ ራአር ከዱ ዲሴ ኢሲኒ ፎኒ ጎደቹ ገር ኦል ሴንተኒ ገስቲና አረብስተን دبين أتشرحات قستي سيناني نعرف سن مالي نعرف فيديو ورابمني جالت الفتفي كوجمتو تاهر دفتو تفجسيتو كان تاتن هندو مكيساني بركة جرساني تنجينيكو كان جالا لا اسمع حاجة سنجيكا هر فيديو بركة بدي سنجيبيا تجرا هنجل ما فيديو كيا تتنا وتنفرانا وروني مالتي فجسيتاتن فيديو كيا أشير لايك يكسمس كومنتي جواب التانية دادنا كنتن قد غلطو ما غلط قبلنا سنين جچون بربادا إذا هر فيديو أنا قبل سنين بهاد سوشيال ميديا كان رتي تبنا واي مكي اور باي يساتي كان الراحة ساما جرو لكن سجلي إشين أما فكيني سجلي وان إشين يرون مني كرا داداتين كركار سنماتي نموجنها سوفته ممرني akka isin ibsadhan jetteetitti walitti fidanii namoonni tokko waan fakkaanneen wal qabsiisan fakkeenyaaf amma ishiin liibirra teessee tana dura miskiina hin jaalatinaadha. Isinuu miskiina taatanii nama homaa hin qabne taatanii nama homaa hin qabne hin jaalatinaadha. Hojjedhaatii of jijjiirratee dura gara gaa'ilaatti galaadha jettee gorsa kennaa jirti. مسكينة جالتني إسنو مسكينة جالتني هما فايدان قبلن يروشن جت إساسا أنا مسكينة جالت إتلفت في مسكين كان جت مكين إبسان نميد جت بسمع بولد قرب باينا ما قد سيسور ميديا كان راح يستو يجولن هرجع مكين and I don't know what happened وان أكتين إشي كبني ربي بيجان هابيكم عليك باي سا وفري بكوانا هنگا وانتي الراجب بسيسا وانتي الراجب بنتوكو جو تيجون ساني هنگا لما جبسي سوتي واي مكيت الرهاسا كان جراني دا كنا في أبدي مالي إنو جران جوليني جروب يويك وانا فكاته إيجا مكين كان ما هند الراد إنجد دمال جتة أني أرسي مالي حراركي دامتي kana booda harargee dheettanii nayyaaminaadha. Harargee keessa kaansilii naguraadha jechuudhaan dubbattee dhugaa qabdi. Irraa baay'isanii itti baay'isanii oduu isheen waan tokko hin dubbatin dursanii dubbisanii sagalee isheen nama biraatiif haasofte ishiidha jedhanii dhugaa rabbii akkanatti nama qabuun gaarii miti. Fakkeenya makiin ijoollee argeeti obboleetti isaanii ishee xiqqoodha. Fakkeenya isaanii ta'a malee isaa fakkeenya isaanii hin taane. kanaaf ijoolleen harargee makii orootirraa please gadi bu'aa isin jechuun barbaada jaalala fi kabajaanii dhugaa makiin umurii ishee kana keessatti waan hedduu hojjettee kan jirtudha. Ammallee nama gara fuulduraa waan hedduu hojjetuudhaaf jiru. Fakkeenyaaf intala dheengaddaa biqiltuu immoo biqiltuudha.
ishiisan jechuudha. Doktora asli bira seente man guyyaa tokko maali jedhee akkas ittiin deebin garuu makiitii ofitti fuudhee waan hojii guusisee waan meeqa rakkoo keessaa intala san baastee ginu ammaatitti intala isa wajjin jirti. Isin mee fakkeenyaaf waanuma tokko fakkeenyaaf jechuudha waanuma tokko tola ooltummaa tokko hojjettanii beektanii duraan ishee qeequun duratti jechuudha. Namoonni jechuudha guyyaa tokko tola ooltummaa oolee hin beekne namoota tola ooltummaa oolan kuffisuudhaaf isaan xiqqeessuudhaaf isaan akka namoota biroo hin gargaarre miidiyaa kanarratti balleessuudhaaf warroonni akkatti xaartan dhugaa rabbiin infama isiniif haa godhuun isiniin jedha. Dhugaa wayii makii kanarratti baay'ee yeroo baay'ee na aarsa maaliif yaanni ishiin qabattee deemtuu fi kan karra isinitti dhuftan faallaa jechuudha. Dugdaa fi gara waliin argatu. Egaa olola akkanaa yeroo tokko bakka zimma jettanii ololuma fakkaan yoo haasoftan namni isin dhaggeeffatu hawaasa birattillee fudhatama kan dhabu isinuma manii makiimuti. Kanaafuu gochaawwan akkanaa kanarraa of qusadhaa isiniin jechuun barbaada. Viidiyoon irraa qabadha isiniif dhiyaadha asirratti xumura. Iddoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.